Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jirjalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka guyyaa kaleessaa waa'ee gabaa ayyaanatti wal qabate viidiyoo gallakkisee gubbaatti waa'ee hoolallee nu hojjedhu naan jettaniitoo jirtu kunuuti. Qabadheen isinii dhufeetoo jira qabatamaan kan nu biratti bitamee ayyaanaa qalamuun qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Baay'ee as keessatti nuti birrii 1,200 gaafa namaa erginu akka qarshii guddaatitti nutti lakkaawwamuu danda'a jechuudha. Nan beekaa dafqaan dhufaa wanni kamuyyuu tokko lama jedhanii garuu akka wanti xiqqaa birrii xiqqishuun akka homaa waa'een baasnedha jechuudha. Nu biratti amma dhugaa dubbachuu fi duraan waan xiqqaadhaan waa bitatanii galuu egaa kaa'isan ni beektu irraan deddeebi'u keessoo ayyaana kanaan wal qabateetu jechuudha. Warroonni kuma takka akka birrii gootaniitoo namaa kennitanillee ani dhugaa kennaa kanarratti kennaa jedhee sin jajjabeessuu kootii miti. Kaleessallee dubbadheetoo jira jechuudha. Garuu wanni bitamu waan xiqqaanii miti kan bitamu isiniin jechuun jaaladha. Amma fakkeenyaaf namni karaa gizee deemu yeroo tokko fa'a tiraanispoortii birrii 1,500 yookaan 300 fa'a duraan haggana ture duraan 40 ture amma 100 fixaafaa akkasiin jedhu jira jechuudhaan waan an beekuuf hojii kanarratti hundaa waan ta'eef iyyuu jechuudha. Nama saalfachiisa gizee tokko waan tokko kanallee yaada keessa galchuu shaggaadha isiniin jecha waa'ee kara hoolaa ittan darbaa viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Warroonni chaayinaala keenya faarawaa taatan sabiskiraabii godhuun maatii keenya ta'an gaman mana feerraa kooti. Egaa akkuman kaleessa waadaa isinii gale ayyaana kana wantoonni nama bohaarsan danuun chaayinaala kanarratti hin darbaa barumsallee isinii ta'a wantoonni min barannis walumaan barannaa waan isinirraas nan baradhaa isinis narraa barattanii biyya keessan jira waan ta'eef iyyuu isiniin jedha. Baay'ee kana hin daganne onnee kootirraan isin jaaladha yeroo kamiyyuu kabajamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa hordoftan isin warra kabajaadha dhugaan isin jedha warra naamusa qabuudha warra guddina barbaaduudha warri arrabni keessan rabbii keessaniin eebbifame jechuudha. Kanaafuu laayik godhaa hiriyoota keessan biraan ga'a keessattuu warra kaleessa koomentii jalatti waa'ee hoolaa na gaafate. Hoolaa tokko kanaan binne jedhanii namatti himuun nama sodaachisa. Hoolaan kun amma hoolaaltan hoolaan kun xiqqaadha. 6,000 bitame. Amma namni tokko amma hoolaa maatiidhaaf amma hoolaa bitadhaa jedhe annan beekaa shamarri keenya yookaan 3,000 yoo kennedha. Nama saalfachiisa jechuudha. Maatiin kun waan isin qabneef hoolaa isin waan qalate isinitti fakkaata. Isheedhanii waan isin kennitaniif isin fudhatu. Garuu hoolaa dhiisanii waan ta'e wayii yookaan lukkuullee ta'uu bitatu jechuudha. Kanaafuu kanallee ayyaana kana tarii qaqqabsiisuu dhabuu dandeessanii yeroo itti aanutti haala kana fakkaataa hoolaan kun dhugaan isin jira qarshii 6,000 bitame asitti nu biratti jechuudha. Qalamuu heda waan ta'eef mana kiyyatti osoo hin ta'in ani lukkuu fi qircaadha mana kootitti kan qophaa'u maatii as wajjin jiraannutu hoolaa qopheessee jechuudha qaluudha. Kanaafuyyuu hoolaan kun kan kanaan bitame egaa ka hoolaan jabaa ta'e immoo 10,000 11,000 haga bitamu gaa jechuudha hoolaan. Baay'ee guddiidha baqa maal jennee isinitti hima. Yeroo kana keessa daldalaa horii isa isin achi teessanii hojjettan caalaa jira jechuudha. Warri horii daldaluu itti beeku warri gabaa oolee gabaadhaa gabaatti deddeebisu baay'ee haftaamii ta'anii jiru. Dhugaan isin jira jechuudha. Maaliif yeroo kana keessa daldala guddaan namni ittiin beekne horii deddeebisuudha. Baay'ee guddiidha. Horii foonii baay'ee guddiidha. Baay'ee biyya keenya keessatti foon guddiidha. Garuu amma sooma kana ta'eeti malee tizibtiidha guyyaa wayii odoon mana foonii karuma keessa taa'ee namoota footoo kaasee isiniin poostii godhe jechuudha. Garuu dhoorkaadha namoota akkasirratti namni si gaafachuu ni danda'a nama tokko footoo kaastee poostiin gootu biyya kana keessatti jechuudha. Malee odoo isin argisiisa namni kamuu foon qurxii muree nyaata garuu guddiidha. 2,200 foon kiiloo takkattiin jechuudha. Garuu namni muree nyaata biyya kana keessatti ani beeku yeroo qarshii guddiillee namni jiraachaa jira. Yeroo qarshii irra kasallee namni jiraachaa jira jechuudha. Garuu maalinni ani waa'ee kennaatirratti dubbachuu barbaada waan ta'eef mata dureen koo ayyaana wal qabata waan ta'eef yoggaa kenninu namni ati qarshii xiqqoo kennite naa kennite jedheetu ilaalu. Sababbiin isaa gaafa hoolaa kana gaafachuu deemu tiraanispoortii biyaansi 200 fixee gala. Salphumatti jechuudha. Salphumatti ani manaa ba'ee manuma kiyyaa jechuudha. Manuma kiyyaa taaksii birrii 60 yookaan 70 gadi odoon baasiin galeen beeku. Taaksiin isiniin jechaa jira joo. Waanuma akkanumaan yookaan bakka itti buusan hanqadheen taaksii biraa qabadha.
odoo deemtu baajaajiin bakka kanan darbu jechuu dandeesse jechuudha. Kanaaf garuu dhaabbanni kiyya kana jedhee waan qabadde itti natti dabala malee jechuudha. Bootaa tokko homuuyyuu hin jiru. Kanaafuyyuu ilaalcha keessa namaafillee galchaa. Gaafa waa namaa gootanii ani immoo kana hin jedhu godhaa fi nama akkas ta'a nama gargaara maaloo jedhee isin jabeessuu kooti miti dura ofiin nama ta'a garuu erga nama taatanii ayyaan dhuggaatti yeroo takka dhufa faasigaa haa ta'u bara haaraa haa ta'u dhuggaatti yeroo takka dhufa waan ta'eef achi keessatti maatii si fakkaatu akkuma kaleessa dubbadhe yaadachuun hedduu namatti tola. Warii foonii asumaan kana sinitti dubbadhu yeroo darbee jechuudha nuti. Namni akka naannootiin namni kan foon qalatu qirca waan ta'eefuyyuu jechuudha. 3,000 walitti guurreetti mana tokko keessaa qircaaf jechuudha. 3,000 guurree 3,000 hanqatee hin daganaa 500 irratti guurree. Wariin kun warii guddaa bitama nutti fakkaate jechuudha. Warii jiddu galeessadha jechuudha. Yoo hoonatti tole viidiyoo isinii waraabuun keen oolu yeroo qalamutti jechuudha. Bitame haga kana jechuudha. Meeqaan bitame waggaa jettanii 40,000 kan bitame warii jabaa miti. Hoolanuyyuu akkuma 5,600 ta'u hoolan kun warii ilaala. Kanaafuyyuu qircaa birriin isin 1,200 jettanii maatiidhaa ergitanii qircaa fuutuuf warii qaltu dhiisati kan namaa sheerii walitti godhatanii bitassanuyyuu hin fuutuuf jechuudha. Kanaadhaan isinin jechuu jaaladha. Kanaan waan jiruun isinitti majoo. Ani irra qaqqabaa qirca 10,000 fuunee maaloo kanan beeku waan hin jirre irratti gaddabalee. An ofii kiyyaafan jiraadha waan ta'eef jireenya koo anumatu jiraata jireenya keessan sinumatu jiraata waan ta'eef ishuma dhugaa jirtuun haasaa waan ta'eef jechuudha. Tokko hawaasa kee fakkaattee jiraachuun dirqamaadha bakka jiraattutti hawaasni kee waan raawwatu ati haga feete qabaadhu haga feete dhabaan ammaas keessa hin jira kan kanaayyuu kennuudhaaf itti rakkatee hawaasa kiyya biraa nafu jedhee qaansiraa hojjetee kan keessa buufate jira jechuudha. Maaliif jireenyadha waan ta'eef hawaasa koo wajjin nan jiraadha. Gaafa hawaasni koo qalatu manni koo immoo maal fakkaata jechuudha. Atillee hawaasa kee fakkaachuun dirqama. Fakkeenyaaf hoolaa bitadhee ani qaladhee dirqama qircaa hawaasa koo wajjin fudhachuu sababbiin isaa karraan koo akkaanii dhufanii qircaa fudhattaa jedhanii si gaafatu jechuudha. Walitti fuudhanii warii bitachuudha. Hawaasa kee keessaa gaafaaftu waa wayii sitti dhaga'ama. Kanallee bara hawaasa wajjin jiraachuun maal akka ta'e of tuttuulummaa dhiifamee gaddeebi'amee hawaasa kee nama kee fakkaattee jiraachuun dirqamaadha. Biyya keessatti amma akkasiidha. Inni hafee jira isa kan warra adii achumatti warruma adii nu immoo kan keenya akkuma keenyatti jiraachuun dirqama isiniin jechuun jaaladha. Kanallee dagatinaa isiniin jechuufanii egaa haga tana ergan isinitti haasa'ee baay'een isin jaaladha. Ayyaana gaarii walumaan jirra baay'ee.